Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan weelkaam ashamaa argamuun hundi keessan olaaf biyya keessatti guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Har'a gara suuqaa deemaa jira. Suuqa deemee waan tokko laalee deebi'uu fi kanaaf inshaallah meeshaa waan tokko namni yeroo galu bitachuuf barbaadu waan akka maashinaa waan tokko akkasuma meeshaa mana keessaa madaamillee hojii deemtee bitaa jirti. Daa'ima isiitii jechuu waan barbaaddu anillee achuma mee waan tokko hin laalaa waanuma muraasa jechuudha. Meeshaa gurguddaa baay'ee hin bitu. Maaliif akka duraati miti amma wanni hundi kiiloon gatiin isaa akka malee dabalee garmalee dabalee jira. Ijoolleen hedduu meeshaa guurtee yoo tabboolee geettu gatiin isaa manaa assaabanii baanii fi gatiin achi kafalamu wal dida. Akkuma isaanii firiijii iddoo firiijii garagarallee dhaqee maashina akka waan akka feermuuzii maashina waan xiqqoo kana laaluu barbaade naannoo kana jira. Maashina bunaa, maashina lixii bukeessuu, maashina waa ho'isuu kunniin kana kaargoon akka malee ol ka'ee jira. Akkasuma gassaalan hin jira waan hedduu jira. Meeshaan Itoophiyaatii fi meeshaan asii inni kun immoo mikeeyyifa akka yeroo namatti ho'e qorrisiisu. Yeroo maashina bunaa, maashina keekaa waan tokko laaluu fi maashinni asii xiqqoo ka Itoophiyaa agas maraa miti jedha namni tokko namoonni bitate jechuudha. Itoophiyaa keessaa asii hojiin goonu jedhanii bitatanii ka biyya Arabaa kana wayyaa orijinaala hin turallee ka Itoophiyaa kun yoosuu gubatanii yeroo ani meeshaa gurguddaa osoo hin taane waan yoo shanxaa keessallee kaayanii guddaa hin taane jechuudha. Watanan kan bishaan ho'isuu, feermuuzii, maashina bunaa waan tokko achumaan laala jedhee anillee dhufe suupermaarkeetii guddaadha jechuudha. Achumaan anillee keessa laala jedheetiin hin dhufe garuu ofii kiyyallee ta'ee namallee ta'ee meeshaa baay'ee bitaa galaa jedheetiin hin gorsuun akka kiyyatti homa muraasa waan akka maashina bishaan ho'isuu, waan akka feermuuzii, maashina buna daakuu xixiqqaa kana, maashina rifeensa dhiiraa muruu, maashina ka dubartii hin jira harka mataa ittiin haaddatan ni jira. Akkasuma waan akka faalziinii, waan akka fiksii waan tokko ni jira. Miree ka biyya Arabaa orijinaalli ni jira. Waan akkana kana bitaa galaa jedheen isin gorsa malee akka kiyyaa meeshaa gurguddaa osoo guuruu baattanii kiiloo keessa kaa'amu jechuudha. Kiiloon amma kana heeyyamu yookaan kiiloo 50 yookaan kiiloo 40 kanarran taru jechuudha. Waan akka faalziinii orijinaala waan akka qibaatiin adda addaa hin jiru, shaampuun adda addaa osoo ofitti hin baay'isne jechuudha. Ani birdilibsiin tun illee baay'ee dasna jettee jirti. Akkasuma kunniin tiraasidha. Birdilibsiin tun baay'ee tokko ho'iti. Dasnama jetti gatiin isillee bareeda. Kana riyaala 30, riyaala 40 gatiin isii baay'ee bareeda. Hanga riyaala 50 jirti. Guddatu jira, xiqqatu jira. Baay'ee tokko itti birdilibsiin tun baay'ee namatti tolti. Anillee isii lama biteetiin hin jira. Bidirisi guddallee osoo kaargoo yoo kaayan malee kiiloon nama baay'ata jechuudha. An akka kiyyaa meeshaa ofillee hin baay'isu namallee baay'isaa jedhee isiniif hin dhaamu jechuudha. Maaliif hordoftoota kiyyaa isinis akkuma kiyya hin miidhamtanii yeroon duraaniitiif yeroon ammaa kun tokko miti jechuudha. Amma bakka miizana iddoo miizana yeroo galuuf boolee seenan iddoo meeshaa yoo tirfii ta'e itti mazanan sanitti gatiin garmalee ol ka'ee jira. Akka namni kenna waa bitatee wayiin galatu hin barbaadanii kanaaf asii baasanii bitanii meeshaa hedduu bitanii achitti gaturra asuma osoo hin kaane meeshaa bakka waan kiiloo 50 ta'u bituu qofa. Keessumaayyuu waan akka fiksiin kun baay'ee bareeda yeroo mataan nama bu'aafatee yeroo dheeraaf nama tura jechuudha. Isaa 2 isaa 3 yoo bitan asiin durallee bitee galee jechuudha. Fiksiin kun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma kireemiin dibatan kunniin gizima tokko gurguddaa kana yoo bitan baay'ee nama fayyada jechuudha. Biyyaansi namni waggaa ittiin inni fayyadamaa jechuudha.
osoo hin baay'isne lama sadi bakka waan shaanxaa keessa kaayatan odoo ofitti hin baay'isne ofirra hir'isanii kabzaa xiraatii yoo bitatan anillee achumaan bakka waan akka farziin oriijinaalaa kanneen kana achumaan bita jedheetiniin ilaala. Inshallah asuma shaamboo beebiillee binneetiniin jira jechuudha naannoo kana shaamboo beebii mana dilmaaxxara jedhama sooftii laafuu akkasuma kunniin macaachaa daa'immaniiti daa'imman waan barbaachisu asumaan madamintii bitaarti anillee asuma waan barbaachisu laaleetiniin sirreesse kanaafi xumurarratti geessine gara manaa yeroo deebinuudha kuni akka kiyyaa meeshaa bittanii galuu barbaadan akkuma ofii kiyyaa waan eenyu jedhutti isinillee eenyu jedha inshallah meeshaa ofitti hin baay'isina meeshaa muraasa bitaa gizeen ammaati gizeen duranii amma tokko miti tarii namoota osoo hin galin waggaa 5 taa'etu jira namoota osoo hin galin waggaa 10 taa'etu jira bakka amma hin galaa jedhee namoota bakka ol ka'etu kiiloon yeroo boole seenan gatiin maaliin akka jiru meeshaa nama jalaa hambisanii moo gatiin bareedan jira moo qaala immoo namni irraa quban qabu yommuu boolee ga'ee beeka malee yookaan meeshaa keessa miizana xiqqoo isii bitadhaati miizanni xiqqoon akkana shaantaa ittiin orrarraasanii jirti yoo jarri mana keessaa qabaattee toleeyyuu miizana xiqqoo san bitanii manumatti mazzananii kalaas meeshaa barbaachisu bitatanii qopheessanii waan barbaachisu yoo ibsan yaada malee ol ka'uudha jechuudha meeshaa ofitti hin baay'isina amma eebaluu kiyyaa kennaa kanattu baay'isan jechuudha kana osoo hin taane meeshaa nama waa bituuf jedhan san biyyuma galtanii osoo bitanii fi nama yaaddaniif san jechuudha osoo biyyuma galtanii birrii kennitanii fi irra filatamaadha maaliif asii namni fira kenna baay'eedha eebaluu kiyya jenna eebaluu kiyya kana binnaaf kana goonaaf jenna garuu gatiin nu asii itti binnee fi gatiin nu feenee galluun baay'ee kisaaraa guddaa keessa nu galchaa jechuudha maallaqa eebaluu asitti kana bituu qabna jennu san akkasumatti qabannee galleeni nama sanii kennuu qabna jechuudha eega nama bituun kennan oollee jechuudha baasii xifii baasurra birrii asitti wayin bituu fi yaanne san nama sanii biyyatti gallee kennuufitu caala maaliif yookaan baasii hedduuf saaxilamna meeshaa feenee galuu miti kabinneeyyuu ganneetiniin boolee keessatti biraa deemna jechuudha yeroo hedduu namni hedduun ni dubbata akkuma isin dhageettanii boolee keessatti waan itti kafalan dhabanii gatiin akka malee itti ol qaala'e gatanii biraa deebanii Allahu akbar azaanni bayeetiniin jira kanaaf meeshaa ofitti hin baay'isina amma akkuma kiyya kana yeroo suuqii gadi baatan meeshaa taniin baay'iste kunis nabiti jedha das nama jedha kanallee biti qalbiin nama jetti kanallee biti qalbiin nama jetti yoo san namni osuma yaadanne meeshaan baay'ate kiiloorra taraa jechuudha anis akkasumaan ofii kiyyallee jechuudha amma yeroo suuqii tokko deeme bakka wanni das na jedhe tokko hin bitaa jechuudha osumaan yaadanne meeshaan sun baay'ata gaafa ol ka'u gatuuf ganzaba kanaafuu boolee dhaqanii achitti gatumurra har'umarraa of qabanii waan na barbaachisa jedhame waan muraasa bitanii nama ofiitillee birrii kennuufitu wayya saanii miti yoo jedhan sammaraa dhiisanii bakka yoo namallee kennuu hin dandeenye dhiisutu caalaa jechuudha ofii asitti baasii baasanii bitanii booda gaturra dhiisutu caalaa yoo sanillee godhuu hin dandeenye kanaafi kana dhaamsi kiyya ani isinii dhaamu kana fakkaataa hordoftoota kiyya rabbiin khayrii haa godhu haala hundaa rabbiin haa mijeessu biyya namaa kana keessa dalaganneetiin gala malee baasii baafnee kisaaraa ganzaba keenya badheeggatu jechuudha bar meeshaa binne badheeggatu jechuun boolee keessatti ganzaba keenya badheeggatu jechuudha kanaafi meeshaa guuruun baay'isuun haafuu akka kiyyatti isiniin jedha hordoftoota kiyya anillee kanaafi dhaamsa kiyya isiniif gorsa kiyya isiniif dabarsa jechuudha namoonni hedduun meeshaa guree hojii rakkataa kaargollee biyya yoo galchan gatiin ixifii kafalamuudha rabbi nuuf alaafsu amrii kulli viidiyoon kee kaara kana fakkaata assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu waan na dhageeffattanii hanga xumuraan hojiif turtaniin hedduu galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti baay baay Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.